Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu nageechisa an Ajarsaa Abdiiti. Lixa Shaggar onaan bootti humnoonni PP onoota irraa walitti dhufuun kallattiittiin waraana bilisummaa Oromoo balleessan jedhuun waltajjii taa'aa turuun barame. Murtoon siyaasaa waraanaaf deemu uummata nagaa miidhuu irratti xiyyeeffachuun rakkoo kan qaqqabsiisu ta'us murni bilxiginnaa godina Lixa Shaggar ona hambootti maqaan nageenya tiksuu onoota irraa kadiroota walitti qabuun maree irra turuun hiccitii keessoo PPT baatiin ifoomtee jirti. Mareen kunis guyyootan afuriif kan ture oggaa ta'u onoota godinichaa maras kan hirmaachise irra jireessan bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u maratti uummataaf eeggannoo osoo hin goone ajjechaa akka gaggeessan irratti waliif akka galanis beekamee jira. Miidhaa jeequmsa murna bilxiginnaan kufaatii tajaajilli barbaachisoo uummataaf kennamu dhabamuu nagaa gaaga'ama diinagdee fi miidhaa sammuu akkasumas lubbuu kumaatamaan mancaan kan jiru murni kunis ajjecha raawwatu waakkachuun daranuu uummata nagaa fixuuf haaldureewwan mijeeffachaa jiraachuunis baramee jira. Murtoon hooggantoota siyaasa bilxiginnaa fi waraanaa kan akka meeshaa waraanaa gurguddaa naannoo namoonni baay'inaan jiraatanitti diroonii dabalatee uummata nagaa fixuuf karoorsa kan jiran hoggaa ta'u miidhaa namoota siiviilii hamaa fi tilmaamamuu nama yaaddessu gaggeessuun bu'uuraalee barbaachisoo akka hospitaalotaa barbadeessuun gootummaanis dhaadataa akka jiran keessa beektonni dubbatanii jiru. Bifuma walfakkaatuun godina Iluu Abbaa Booraa onoota garaagaraa keessatti waraanni mootummaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata dararaa jiraachuun ibsame. Godina Iluu Abbaa Booraa onoota garaagaraa kanneen akka Bachoo, Noobbaa, Hurrumuu, Algee, Saachii fi kanneen biroo hedduu keessatti maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata meeshaa maleeyyii dirqamaan bobbaasuun dararaa jiraachuu jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. Akeeka fi kaayyoo sakatta'iinsa kanaas sochii waraana bilisummaa Oromoo danquu fi onoota godinichaa cufa keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu kan jedhu irratti hoggaa ta'u uummanni meeshaa maleessii harka isaa duwwaa bosonaa fi gaarreewwan garaagaraa keessa joorfame dararamaa jiraachuu jiraattonni irra deebiin ifoomsanii jiru. Kana malees godina Wallagga Bahaa ona Kiraamutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo uummanni oomisha qonna isaanii akka hin sassaabbanne danqaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan humnoonni finxaaleeyyii faannoo naannicha daatanii jiran uummata oomisha qonna isaanii sassaabbachuuf socho'u riphanii eegganii haleellaa irratti raawwatu jechuun himanii jiru. Sababa kanaatiin uummanni gandoota tokko tokko keessatti karaa oomisha isaa sassaabbatu dhabuu eeranii humnoonni mootummaa sakatta'iinsa taasisanii onicha akka qulqulleessan gaafatanii jiru. Gandoonni Ashuu Kusaayee, Qilxuu Aabboo, Margaa Jireenya fi Baddeessaa jedhaman humnoota finxaaleeyyiin qabamanii uummanni guututti oomisha sassaabbachuu dadhabee jedhanii jiru. Gandoota Lalistuu Somboo, Caffee Guddinaa fi Booqaa jedhamanis rakkoon walfakkaatan akka jiru dubbatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa miliyoona 44 ol ta'an dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin arganne ibsame. Gamaggamni uummata addunyaa Itoophiyaan bara 2025tti biyyoota qulqullina bishaan dhugaatii gadi aanaa qaban keessaa tokko jedheera. Kanaanis Itoophiyaaf qabxii 19.2 dhibba keessaa kenneefii jira. Indeeksiin kun namoota bishaan qulqullina hin qabne dhugan 100,000 keessaa namoonni meeqa sababa bishaaniin wal qabatee umurii isaa dhaba jedhu bu'uura godhachuun madaalleen kan hojjetame yoo ta'u biyyoonni akka Jarmanii, Yuunaayitid Kingdom, Xaaliyaanii fi Giriik qabxii 100 keessaa kan kennameef yoo ta'u biyyoota lammiileen isaanii bishaan dhugaatii qulqulluu argatan jedhamanii jiru. Gabaasa kana biyyoonni 10 tarree kana irratti qabxii gadi aanaa argatan hundi isaanii Afrikaa irraa kanneen ta'anidhas jedhame. Itoophiyaan ammallee lammiileen isii namoonni miliyoona 44 ol ta'an bishaan dhugaatii qulqulluu kan hin arganne yoo ta'u kunis baay'ina uummata isii keessaa parsantii 42.7 akka ta'e ibsamee jira. Kana malees bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu dhabuu irraa kan ka'e biyya namoonni dhibeewwan bishaan dhugaatii waliin wal qabatanii saaxilamanidha jedhamtee jirti. Biyya lammiileen isii miliyoona 44 ta'an bishaan dhugaatii qulqulluu hin arganne jedhamte Itoophiyaan Naajeeriyaatti aantee biyya lammiileen isii miliyoona 60.1 namoonni hedduu dhiyeessii bishaan qulqulluu hin arganne biyya Afrikaa akka taate gabaasni kun ifoomsee jira. Oduu biyya alaatiin lolaan bishaanii Veetnaam muddateen namoonni 41 du'an. Lolaan bishaanii Veetnaam dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 41 kan du'an yoo ta'u namoonni 9 achi buuteen isaanii dhabamuu fi tattaaffii baraarsaa taasifamaa jira jedhame. Lolaan kun manneen jireenyaa 52,000 ol bishaan keessa galchuun maatii fi dhaabbileen daldalaa walakkaa miliyoonaa ta'an humna ibsaa dhabanii jiru. Jiraattonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaniiru. Naannolee tokko tokkotti guyyoota 3 darbanitti rooba meetira 1.5 ol roobee jira.
Bakka tokko tokkotti ammoo riikoordii bara 1993 meetira 5.2 ture ni caala jedhamee eegama. Akka mootummaan kun jedhutti bara kana baatii amajjii hanga onkololeessa jidduutti Veetinaam keessatti balaa uumamaa muddatuuf baasii doolaara miliyoona 2tti tilmaamamas jedhe. Bulchiinsi kun labsii yeroo atattamaa erga sigiggii lafaa daandii gurguddoo fi daandii guddaa miidhee boodas labsee jiraachuun baramee jira. Israa'el weerara lafaa haarattiin dhukaasa dhaabuu Gaazaa cabsite jirti jedhame. Biyyattiin weerara lafaa haaraa Gaazaa irratti eegalte jedhameera. Waraanni Israa'el dhukaasa dhaabuu kanaan dura giddugaleessa Ameerikaan taasiftee hordofuun naannoo tokko tokkotti weerara lafaa eegaluun isaa ni yaadatama. Loltoonni Israa'el naannoo mana jireenya irraa meetira 300 keessatti socho'uun meeshaa waraanaa dhukaasuun konkolaattota dhoosun maatiin naannoo Tufaa fi Shuujiyaa bahaa magaalaa Gaazaa keessa jiraatan akka baqatan dirqisiisan jedhamee jira. Waraanni Israa'el akka jedhetti haleellaan kun Gaazatti sarara keelloo irratti raawwatame. Aljeziiraan akka gabaasetti Falasxiinonni kaaba Gaazaa jiraatanis goolama kana jala miliquun lubbuu isaanii baraaruuf yaalii godhanii jiru jedhamee jira. Oduu kanaan wal qabatee haleellaa Weest Baankii marfame irratti raawwatameen dargaggoonni Falasxiin 2 naannoo kabra haqaab bahaa Yerusaalemitti ajjeefamaniirus jedhamee jira. Kibba Gaazatti naannoo Kaam Yuunis sarara keelloo ala namni tokko ajjeefamee bakka sanatti dhukaasni fi manni diiguun itti fufee jiras jedhamee jira. Kan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.